namni deemu jiru kanuma waraabamaa jira. Mataan sasii birriin kanasi. Eessan deemtan ture ganna kan? Achirraan deeman. Miidhaan koranii? Qaboota. Kulle fayyanii fi daawwa. Hawat pato hawat dorgan sing pato. Na yang aku cek kanan kanan. Mana pato? Kasi na kain. Ini suka dia ni akan na ya dia segi. Kalla guru guru. Kana kalla. Ya. Fanga jo suwati mana nih? Terus ni teman. Are sengas. Kama atul dan nasi singa kini je. Are nasi taruh. Asum sih kan. Dia kalau kuat. Katiga katiga. Asigit na kaman ako. Murba ka na daw singulo khasya ngay. Ang sawar ini. Ini mana nih kadang asli kayak gitu menurut. Anna sana.
Ini auran mutanam. Hojjeta. Sirri. Kata lelo. Ayo. karaa suni asii wanto baasuu fi duraaniyyuu aanaa fi godinaallee kililillee gaadhanne kanaammoo rakkoo hawaasummaa geenna hiikkachuuf furmaata argachuu hin dandeenye sababa kanaatiin ammoo deennee raayyaa keenya waliin dubbannee mari'annee duraaniyyuu karaa suni hin bobba'iin duraaniyyuu mari'annee walii gallee ganta kuulshaa akkasuma waliin mari'annee rakkoo asii haasee haga ganta tarkee dhaabaa haga ganta kuulshaa waan darbuufi waliin mari'annee karaa suni baasuu fi raayyaa keenyaaf isa cimaa ta'uu isa laafa ta'uusaa laallee baasuu fi walii gallee sodaa tokko malee uummati waan itti amanee fi hin dandeenyaa. Karaa suni baasuu fi raayyaa keenya mari'annee qindoofnee tokko shaniin akkanaan gurmoofnee karaadha hojjetamaa jiru akkuma jalqaba yaata kana irratti hojjetamaa jiru akka ganda gulchaatti abbaa warraa asirratti argamaadhaan nama 540 hanqinni meeshaa qabna hojiin kun argaa jirtanii dhagaa guddaa kaasaa jira akka aanaatti akka godinaatti deekkarsa meeshaa nu godhame karaa suni hojjechuuf duubatti hin deebi'u. Karaa sun hojjechuuf misooma jennee qaalii walii gallee hojjechuu jirra. Kaatoo hojjechuu jirru ammoo hojii waan hojjennu keessa waan nu qunname immoo waan duraan gaafannee gisee duraatiin jalqabnee ka hojjaan keenya harkaan jalqabnee jirra. Akkasumas waliigalteen ammee hojjechuu jirru immoo iddoo keessatti qoonurra hafee jira. Kaamma karaa sun baasuu fi waliigallee maabara guushaa waliigallee maabara dargee dhaabaa waliigallee karaa sunii humni keenyaan hojjannaa jennee waliigallee jirra. Ummati itti amanee ummati bal'aa kuni asii mul'atu ummata fakkeenyaaf giddiin bahe fakkaata. Garuu ummati raayyaan tokko shaniin laf qabachuusaa itti amanee hojiin kun kennaadha kan mootummaa tuntan kennaadha bu'aa kennaa daandiin kun kan fulaa fakkeenyaaf qiyyasaa karaa ta'u
karoora qindeessanii karoora fakkeenya karoora ji dursi karoora baa karooraan irraa caasa teennee mari'annee achiin booda raayyaa kenna gabbuun raayyaan kenna irraan mari'attee itti amantee meeshaa qabdu meeshaa hanqinni meeshaalee qabaannullee meeshaa qabdu duugdee nyaata ofii qabattee itti asii galtee bultee hojjechuu jirtu jecha. Kanaan dura uummati wantoo nama kidaba karaa hin qabne rakkachaa kan turanii jecha. Gandi sun ganda galaana gama dabuubii gulaan galaani marroo jiruuf karaallee marroo hin jirreef gubbaan karaan itti gabbuu marroo hin jirreef akkuma sun uummati gandi suni akka dabaa rakkachaa ture jecha. Rakkoo guddoo gubbaa ture rakkachaa ture haati ulfaa namni dhukkubalessi tokko namni dhukkubu tokko akkuma suni karaa irratti haati ulfa qabdu tokko karaa irratti lubbuun isii badaatu turte jecha. Amma ammoo uummati dargee dhaabatii fi uummati kuulchaa ganda kuulchaa tokko shan raayyaan harka wal qabatee gandi suniin armaan karaa kan uummata gattummaa mootummaa dhiifnee tokko shaniin harka wal qabannee uummatummaa wanta sulleen achi yookaan hojjetaa achi jala qaqqabee jedhu taate walti kan dhufu ta'a uummati sulleen haati ulfaa tokko lubbuun isii hin baraaramtii jedhee yaadaa jira jecha. Kanaan dura amma fakkeenyaaf pooliyoo tokko yeroonii argachuu kan hin dandeenye jecha. Fakkeenyaaf bishaanii wal qabatee karaa dhabiisaa wal qabatee karaa diqqaa tokko durii karaa dabuubii suniin maree kiiloomeetirii 200 fi wayii achiin seenaa jecha. Sulleen bishaanii wal qabatee baay'een bishaanii facaa bishaaniitiin wal qabatee kan hin seenne ture. Amma ammoo yoo karaan kuniin armaan gabbu'ee mootummallee kan hin gargal uummati sullee lubbuun isaa kan baraaramu ta'a. Walumaa galatti daandiin kun bahuun isaa uummata naannoo sun kanaan dura rakkachaa ture fayyaan haa ta'u misooma haa ta'u bulchiinsa gaarii haa ta'u rakkachaa ture kan aanaa wal qunnamsiisa uummata kana wal qunnamsiisa. Kanaafuu rakkoo hedduu jechuudha daandiin kun. Akka walii galaatti daandii kan uummati yoo hojjetu kanaan dura uummati ijaaramee jira. Ijaarsa raayyaatiin jechuudha. Tokko shaniin ijaaramee jira, gareen ijaaramee jira. Akkaataa suniin uummati tokko shanii isaatiin raayyaa suniin bahee haalli itti hojjechaa jiru hin jira. Kun immoo maal agarsiisa? Raayyaan keenya sirriitti yoo ijaarame, sirriitti hojii kee gale wanti inni diiguu hin dandeenye akka hin jirre. Dhakaa guguddaa amma argitan kana akka inni diiguu jiru argitanii jirtanii. Kanaafuu raayyaan keenya yoo sirriitti ijaaramee lafa qabate akka inni wanti inni diiguu hin dandeenye kamiyyuun akka hin jirre wanti irratti mirkaneeffannee hin jira jechuudha. Daandii amma uummatii bahee hojjechuu jiru kun uummata ganda dargee dhaabatiif bulchati. Gandooti kun lamaan gandoota kana keessatti hojiiwwan hedduu moodel ta'anii daandii namni sana hojjechuu jiran kun haal qabatamaa keenyatti daandii kanaan dura yeroo baay'ee rakkisa ta'e sadarkaa Oromiyaalletti Yuuraappiin hojjetamuu hin danda'u humni Yuuraappiin hojjetamuu hin danda'u jedhame gaaffii yeroo dheeraaf uummatii gaafata ture keessa daandiin kun is tokkodha. Keessumatti hawaasi wandoo asiidhanii kiloomeetirii gara 60 dhiyoodha. Garuu nu haal qabatamaa taltalleetiin ganduu wandoo bir deemuu fi kiloomeetirii 240 deemaa turre jechuudha haal qabatamaa keenyatti. Inni biraa waan meeshaatiin wal qabate kan isaan fedhii ofiitiin bitatanii aanan deeggarsi nu godhee nu galchuu qabaa jedhan tokkoffa deeggarsi nu gaafatan konkolaataadha. Sun immoo deeggarsuun kennuuf qophii jirra yeroo gabaabaa keessatti xumurraa fi kaan immoo baajet qabnaallee already meeshaalee hojii kan hojjechuuf isaan gargaaruu fayyuu yeroo dhiyootti adda baafannee kan deemu ta'uusaa waan laallee jira jechuudha sadarkaa kanatti. Keessumatti daandiin amma gara kiloomeetira 17 hojjetamu kun yoo tilmaamamu gara birrii miliyoona 1 fi warraam 600,000 illee tilmaamamuu ni danda'a. Humni ofiitiin